Jabanni kee ho'een qabbanaa'u jaba jabaan kufeensi komaa'u. Gooftaan Yesuus akkuma kana biyya lafaarraa bara ni adeemaa ture. Kan duudan turaniiru, kan jaaman turaniiru, kan naafatanis turaniiru. Goofummaa waggaa dheeraadhaanis kan rakkachaa turaniiru. Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaarraa gaafa adeemaa ture akkuma kana jala kana gargaaraa ture. Wangeela Maatiyuus 9:1 kaasnee akkuma amma dhibbee gaafa dhageenyu jarreen tokkotu nama dhagni isaa gara tokko du'e. Namni dhagni isaa du'e yoo namni sochoose nama socho'uu hin danda'u. Meeshaaleen miiraa qaama isaatii kun du'aadha waan ta'eef daboo barbaada. Nama akkasii kana dabootu fuudhee gara Yesuusitti geesse. Mata dureen koo har'a hin yaadatamtaadha. Jarri kun amantiidha. Gara irra mana keessaa mana diriiraa jedhamanii qorqorroo hidhamee caafamee citaadhaan jedhamu offaadhaan ijaaraman jedhamu hamma naa galee hordofaa jira. Macaafa waan ta'eef jechuudha. Jarri kun karaa dhaban akkuma gaafa fayyinaaf namni bahee dhufu kan nama dhaqu jiraachuudhaaf malu akkuma sagantaa har'aa keessaa gaafa Yesuus Kiristoositti fuula isaan argachuu barbaadan jarreen kana namatu rakkise. Kallattiitti Yesuus Kiristoos argatan dhaban garuu guyyaan isaanii guyyaa yaadatamuu ture. Guyyaa tibbaa fuudhanii dhaqan lafa kaanii galan ture. Garuu namatu naannesse. Jarri kun waa falatani. Nama keessa namni jira waan ta'eef guyyaan irraa guyyaa yaadatamuuti waan ta'eef amma falata obbo falanne jedhan. Meeqa joon furan nalaaboo raadiyaa. Gaaffii kan qabdan rakkina kan qabdan isa dhumaa irra booddee si yaadadda deemni Waaqayyo. Kanaaf gara Yesuus Kiristoos gaafa isaan fuudhee dhaqan irra mana kiyaa mana sana saaqanii gara jechellaan jiru yookaan bitaan jiru yookaan mirgarra jiru akkan dubbiseettan isinitti himaa jira. Kallattii Yesuus Kiristoos jiruun namicha kana dhaqanii tokkoon lafa buusan. Gooftaan Yesuus Kiristoos namoota rakkina qaban irraa kan inni ba'aa kaasu warra ba'aan nana dheebsise jedhanii bo'on irraa kan inni gargaaru warra akkasumaanii miti warra dhimmanii isa bira dhaqan warra dhimmanii akka yaadataman barbaadan har'a yoo nama tatee harka tolfran har'a booddee si yaadadha baasirraa kaasan ilmi Waaqayyo. Kanaaf gaafa isaan kallattii Yesuus Kiristoos jiruun dhaqanii tokko lama buusan Yesuus jecha tokko haase. Jechi Yesuus kun baay'ee nama dhiba. Gooftaan Yesuus Kiristoos namicha sanaan akkeere namichoon cubbuun kee hundinuu sii dhiifameera. Beenuu nagaadhaan galeeran. Fayyina namaa kan morkatan macaafa qulqulluu kee har'a yoo jiru Maatiyuus 9:4 jara tokkotu Yesuus irratti ga'e. Waa'ee maaliidha? Waa'ee inni jara sana yaadate. Kirikirii kaasuu barbaadan. Inni eenyuudha kan cubbuu namaa dhiisu jedhan. Yookaan eenyuun of gochuu barbaada? Maaliif gochi kun taanee kirikirii kaasuu barbaadan? Yesuus garuu galagalee akkana jedha kana kamtuu salphaadhaan cubbuun kee sii dhiifameera jechuun moo siree kee fudhadhu ka'ii adeemi jechuutu salphaa ta'ee argame. Siinan jedhaa namichoon siree kee fudhadhu beeluu adeemi. Anna joon fudhadhu ergaan sii qaba. Ba'aa baatee galtuu isa dhumaa irra sirraan gata ilmi Waaqayyo. Haleluuyaa. Kanaaf guyyaan irraa guyyaa yaadatamuudhas nama taphidhaaf nama amaneef Gooftaan Yesuus Kiristoos aboo miraakilii dinqii gochuu danda'a. Garuu gaaffii tokko gaafata. Gooftaan Yesuus waan inni nama gaafatu akkasidha. Akka amantii keetii siif haa ta'u. Yeroo yaadatamu akkamittiin yaadatamu jettan Maatiyuus 9:27 dhaqaa dubbisa. Wanti baay'ee yaa'utu dinqii miti. Amananii fayyutu dinqiidha malee. Meeqa tolfate ergaan si qaba. Guyyaan irraa si guyyaa yaadatamu jedheera Waaqayyo. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos waan baay'ee nama dhibu. Jarri kun jaamaadha. Hagatuu isaanii gafanan. Garuu guyyaa yaadatamuu isaanii ga'eera. Nama gaafatan akka Yesuus barbaadu. Qaroo isaanii argine waan ta'eef. Qaroo isaanii gafan argooteef eewurana jarra darbaa jiran. Yesuus namicha Naazreeti isa jedhan tokkotu kunoo asirra darbaa jiran. Kallattii isaan akkeera itti mali. Jarri kun akkeera. Ilma Daawit nu maali? Ilma Daawit nu maali? Nu bira darbii nu maali? Yesuus jalaa siqee gara manaa ol galeedha. Macaafa sana dubbisaa sirriitti. Yesuus jalaa butatee gara manaatti ol gale. Jarri
tokko sagantaa si'a kudhan digdama dandee sagalee malee hin galla. Baay'ee aktiivii dalaguuti garuu amantii keenya hin ilaala ilmi Waaqayyo. Garuu nama amanuuf ergaan qaba. Isa dhumaa irra si yaadadhee Waaqayyooti. Guyyaan guyyaa yaadatamuuti. Garuu gaaffii ta'uu gaafate. Addee Yesuus isaan manatti hin oolinaan duukaa butannaan galagalee keere kana gochuu akka danda'u nama tuusiire. Gooftaan Yesuustu gaafate kan raajota gaafate mini Yesuustu amaan isaatii gaafate. Kana gochuu akka danda'u hin amantu amma sire. Namni rakkina qabu hin callisu sagantaa kiyaa. Nama rakkina qabu magaalatti addaayyuu miti. Namni rakkina qabu sosocho'a. Yeroo yaadatamuuti. Egaa akka amantii keessan isinii ta'eera. Kallattii afaan Yesuus kiyaa kumboo qaroon jala kanaa hin baname. Addanaa gaafa baatu. Mana kana kiyaa gaafa miila fudhatu. Waasii ta'eera kan jedhamu sirratti adda boole boorra booddee. Arra booddee si guyyaa yaadatamuu ta'eera inni Waaqayyo. Yohaannis 9:1 waa tokkoon ajaa'ibsiifadha. Gaaffiin gooftaa Yesuus Kiristoos Barxiimiyoos nama jedhamutu karaa irra ta'a. Barxiimiyoos kun guyyaa keetu hin taane dhalootaa kaasee qaroon qabu nama caaba. Maatiyoos 9:4 atataa baasaniiti abbaa kee moo haadha keetu cubbuu godhe maaliif namichi kun jaamaa ta'ee dhalateera ni gaaffii gaafata. Barxiimiyoos kun karaa irra ta'a. Garuu guyyaa yaadatamuu isaatii ga'eera. Sababa eenyuun jaamaa ta'ee dhalateera ni gaaffii gaafata. Barxiimiyoos adadaadha. Maa inni wijiin taa'u maaltu asirratti darbaadhaan Yesuus namicha Naazreetu darbaadhaan iyya kutee gadhiise. Sagalee jabaadhaan warri fayyuu nama hin barbaanne callis ittiin jechuu barbaadan namichi ittuma dabalte. Guyyaatu guyyaa yaadatamuuti waan ta'e sagalee dabalte. Gooftaan Yesuus Kiristoos ammas Barxiimiyoos dhalootaa kaasee akka inni jaamaa ta'e maal akkasii barbaada. Mee qaroo koo duwwaajootti naa deebisee. Gooftaan Yesuus Kiristoos lafatti ancubatu beekoo keessee fuudhee agartuu isaarra kaa'eeti. Dhaqii laga Siloomitti ni gadan. Siloom jechuun isa ergame jechuudha. Battala Yesuus akkee namni dhalootaa kaasee qaroon qabne qaroon isaa iddootti deeme. Isinii gara gooftaan Yesuus Kiristoos nama amanurraa yeroo yaadatamu yeroo fayyinaa yeroo hiikamaarra iyyuu baatee adeemaa jira. Harka kee ol kaasee gaansii qaba. Waan afaan qabachiisuun mala torban kana afaan sirraa qabachiisu Waaqayyo. Waan sirraa akeekkachiisuun mala torban kana sirraa akeekkachiisu Waaqayyo. Yoo amante moo irruma galgala yookaan sa'aatii kana booddee yookaan misaaf sa'aatii kana gidduu bara yaadatamuu biyya sirratti lafaan hidha Waaqayyo. Waaqayyo ulfaadhaa dhiiga oolchaan torban kun utuu naanna'ee nufin kamisa har'aatu naanna'ee deebi'ee nufin waan ittiin na yaadame ta'ati dhugaa baatu darbatee sirratti lafaan hidha inni Waaqayyo. Jabanni kee ho'een qabbanaa'u, baramoota mangoon kee dangaa'u.